baga jiraatani torban kana akkuma sagantaa keenya tariitii karaa adda addaa hordofaa jirtani duularra jirra ummata keenya wajjin wal arguuf wal baruudhaaf waajjiraalee bakka adda addaatti banuudhaaf filannoo fuula keenya dura jiru kanattis immoo akkamittiin deemuun akka nurra jiru waan tokko mari'achuudhaaf duula geggeessaa jirra. Jalqabarratti magaala kana akka dhuftuuf sagantaan hin qabamne yoo ta'e iyyuu garuu uummanni baay'een addanatti dhuftanii akkasin nu eegaa jirtan nu simachuu akkasin barbaadan sababii dhageenyeef utuma dadhabnu utuma sagantaan keenya illee bakka biraatti kiiloomeetira hedduu kana booda deemuun utu manurra jira hullee dhufnee isin dubbisuu barbaanne kanaatiif guyyaatii jalqabdanii as jirtu nu simachuudhaaf fayyaataa galatoomaa isiniin jechuu qabna. Egaa jilli as jiru kun jila kaafaa'ooti isinii wajjiniin jirra waan hundumaa wajjiniin bari'anna gara filannootti immoo wajjiniin deebinee yeroo biroo hin haasofna amma Jawaarittiin isin dabarsaa nagaa isin haa gaafatu fayyaataa galatoomaan isiniin jedha. Akkam jirtan? Jirtu? Warra Tireetaa jirtu? Akka itti dhufidan beeytu jara tokko jira jaan ummata onneen sibiila isaan dhayitan malee hin galtanii nuun jaanii dhufne. Jirtuumi warri aanaa sirkaa jirtu wanni jechuu barbaannu har'a jarjaraan dhufne gaabiraa bal'inaa waliin mari'anna ergaan qabnu garuu diina akka gootanisinu beeytuumi abbaa irree likkii galchitaniifi akkasii mire amma ofiin of bulchuu barbaaddaniifi gooftaan keessan isinii fi rabbi guddaa tokko qofa. Gooftaan keenya nu ka ajajamnuun ka ergamnuun ka sodaannu ka kabajnu ka jilbiiffannuun tokkoffaan isini ka lammaffaa waaqa gurraacha ka biraan jiru. Kana waan beeynuuf sagantaa osoo hin qabatin koottaa jennaan dhufne gara fuuldurallee isinitti deebinaa mootummaa ni filattu filannaa durallee walitti deebinaa wal hubannaa wal barsiifnaa nagaa nu eegaa wal kabajaa wal jaaladhaa tokkummaa keessan eeggadhaa nummoo isin jaalannaa.